foki ya huna ke sabate asitti meebar Akkuma siin gadee bar abdii nama kutachiisa. ha datti dalagaa deemtaa booya deemtaa baabura deemtaa gabaa deemtaa Nan taphatan jettaa qe'ee keessatti ollaa jiran ollaa amma keenya wal keessa yaa'ee deema. Akka malee nama ajaa'ibsiisa. Ajaa'ibna. Dhugaa namatti dhaga'ama. Mee amma kun maal beetti daa'ima? Wallaahi siyaasa. Amma kan dheengaddaa utuu dubbatamee hin dhumeen. Kunis amma. Dheengaddaa. Uummanni wal jala Ganaa inni isayyuu namni salfii ba'e iyyuutti jira. Maali? Yaaqii biyya sun qabnu. Warana Itoophiyaa keessa. Achi ka'ee amma dheengaddaa mucayyoo waggaa 5 sanatu iyyee. Utuun sun iyyamoo kan biraa? Daabnoo gaa. Qoya baarsa maaliiti kun? Hawaasni jira. Wallaahi dallansu wayii. Ga'ee moo maaltu ga'e? Ta'e maaltu ta'e? Maaltu dhaga'amutti argamutti jira? Gurruma keenyarra wanta baay'ee. Hamma mee mucaa daa'ima waggaa lama maal beetti jedhanii? Haadha abbaan birrii fidedhanii. Birrii miliyoona tokko isaa fuudha biyya keenya Itoophiyaa keessa taa'e. Miliyoona tokko miti birrii 100 sa'aatii kana. 500 gadi bu'u. Inatti moo caccabsite? Mee amma lubbuu daa'ima kanaa baasanii maaluma argatu rabbii sana hidhiiti. Sammuun jara akkamitti boqotaafis daa'ima kanaa maal balleessite jedhanii. Qabanii laata? Anoo irraa qoon qabu. Yaa rabbii kiyyaa. Yoomuu wanti gaariin biyya keenya keessaa dhaga'aman jedhee. Amma kun laalka karaa masigaa fadhe sana rooba cimatu roobe mana daasii. Dheekkamsa rabbiitii bara. Amma bara guyyaa afur. Eenyutu iyyee rabbiin dheekkamaa jira jedhee qalbii isaa diddiirrataara. Eenyutu iyyee dhiifama rabbiin gaafachuutti jira. Badii irratti badii. Namni of beekaa hin jiru bari. Numa hunda walitti qabatee dhuguma siin jedha. Akka malee namatti dhaga'ama. Yoo harka fuudhi jaallatamu kabajamoo hordoftoota yoo rabtittiitu bakka fayyaa keessa hin nagumaa jirtu jabaattu nageenya keessan badhaadha nagaa jechuun irraanfanne gaddumarra xiqqoosee natti dhaga'ame nama mucayyoo amma bultii lamman kana jalaa qabanii birrii fiddan malee birrii miliyoona tokko fiddan malee jedhanii. Birriin immoo argamuu dinnaan namni Itoophiyaa keessa taa'ee yeroo kana birrii miliyoona tokko eessaa fuudha? Birrii 500 gadi qannasanii fi innis hin argamu. Namni kamiyyuu jireenya Itoophiyaa hin beeka jechuudha. Ergi sun dhibameedhanii ajjeesanii dhaqanii mana haadhaa biratti darbatanii deebi'an jedhanii reenfa. Ilmoo daa'ima waa tokko hin beekne daa'ima waggaa 2 ajjeesanii garaa jabaatanii ajjeesanii gatuu jechuun akka malee gara jabina addaa agarsiisa jechuudha. Dhugaa waaqa abdii nama kutachiisa wanti biyya keenya keessatti argamu dhaga'amaa jiru kuni yoomuma gammachuu dhageenya jedhe biyya keenya keessa. Amma dheengadda mucayyoo waggaa 7 gudeedee ajjeesee gudeedamtee duuteedhani utuu isaaf uummanni iyyuu mucaan waggaa 5 amma dheengadda namni guddaan tokko gudeeduudha utuu jedhu diingata harkaa baafamte. Amma mucaa waggaa 2 waa tokko ittiin beekne gibbii keessaa fuudhanii birrii amma kana yoo fiddan malee mucaa keessan hin kenninu. Namni hin qabne du'a jiraachuu hin danda'u biyya ofii keessa namni kaan biyya namaa keessa iyyuu jiraata bilisummaadhaan. Nuyi garuu biyya keenya keessatti akkatti jiraachuu dhabneerra. Ijoolleen eessatti guddatan ijoolleen xixiqqoon. Immoo namni ilmoo argachuu dhiisa. Daa'ima kana ajjeesaniis maalis argatu? Amma lubbuu daa'ima kana baasanii wanti birrii sana argatanii? Yooma nurraa dhaabatan jedhee abaarsi kun. Abaarsa utuu maali adabbii gahaa ta'e nam tokko yeroo waan tokko balleessu adabbiin gahaan kennamee fi namni biroon balleessu. Amma kan mucayyoo dheengadda waggaa 7 san
iyyameedhuma ammallee furmaatan argan utuma kun jiru lamatti dabalame. Namni nama ajjeesuun cubbuudha garuu inni nama ajjeesu sun akkasii hin jenne yoommoo qixaatii inni ijoollee sanarraan ga'e sun qixaatii sana utuu argate kan biroommoo itti deebi'ee hin godhu badiinsa yookaan ijoollee akka argate gudeedee ajjeesu ijoollee ajjeesu tarkaanfii du'aa namarratti hin fudhatan jechuudha. Utuu tokko adabame utuu firdiin gahaan kennameefi amma yoo hidhames biddeena mootummaa taa'ee nyaata. Garaan haadha abbaa gubate amma namni hundinuu ilmoo ofiitiif karaa laala. Mee akkam taa'u manni yaa rabbii kiyyaa. Eessa dhaquudha biyya keenya keessaa iddoo kamitti baqatu uummanni. Ijoolleen eessa kaa'amti? Gootaraan wayitti naqamti moo ijoollee xixiqqishuu waa tokko hin beekne? Maaltu biyya keenya keessatti galeen jedhee dhugaa rabbiin dhibuutti irraa baran. Ni waraabaata? Namatti gabaayee. Ani achitti waraabaata dhiyeessaa. Irribuma maalii rafan hin jedheen. Mucaa hamma kana geessu uumaa takkaa hin beekne ajjeesanii mee maal keessaa argatu faayidaan isaa maali? Lubbuu namaa baasu faayidaan lubbuu namaa baasu maali sila? Kadhateen nyaatu na gargaaraa nama biyya kootiin jedhu yoo rakkate. Moo diinummaa biraarraa qaban yoo diinummaa ta'e tokkoon kana irratti qofaa miti. Sammuunuma kana qofitti gidduu kana qofitti ijoollee 3. Yaa rabbii kiyyaa. Rabba raara isaan uumamsu dhugaa. Kan biraa wanti jedhan hin jiru. Namnis wal jalaa waataaru jira. Mirri warri aangoo irra jiran waan kanaaf iddoo kennaaranii. Gara rabbiitti iyyuu malee furmaanee dhabameera nama biraa dhuguma. Firdii dhugaa kan kennu rabbii tokkicha.